Chicken wedu akaya lola Ali kan nokse marti Igiginga diba Galata nabana Wafide kuyakana Galata nabana Wafide kuyakana Galata nabana Wafide kuyakana Galata nabana Akan jirtu daawwa TV mo'a ayyaanni waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Kun qophii yeroo hedduuti. Qophii hedduu guyyaa irraatiinis keessummoota garaa garaa lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophii yeroo hedduu irratti yerootti keessummoota garaa garaa firuudhaan dhimmoota faarfannaa wajjin wal qabatan irratti haasawwan gaggabaaboo goonu. Akkasumas immoo yerootti faarfannaadhaan waaqayyoon jajannu ta'a. Qophii isii kan isiniif dhiyeessu Annaaf Boonsaa Gaayiti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Ane maqaan koo Isiyaaq Abrahaam Nagaasan jedhama. Kanan irraa dhufe waldaa warra Wangeelaa maqaan Yesuus Beetel Dambidolloo irraati. Waaqeffannaa jechuun anaaf jireenya koodha. Jireenyi kun immoo jireenya isa akkamiiti jechuuf yoo ta'e jireenya Yesuus Kiristoosiin keessatti eegamaa ta'e jireenya Yesuus Kiristoosiin ibsu. Faarfannaan dhaggeeffachaa yookaas immoo faarfataa ani baay'ee jaalladhu. Faarfataa Addisuu Waa'imaa ergaan dubbatu walaloosaa yaadaloosaa hundumaa nan jaalladha. Addisuu baay'een jaalladha. Faarfattoota keenyaaf ergaa ani qabu jireenya isaanii tarii faarfannaan afaan Oromoo baay'een isaa sadarkaa ammarra jiru yookiin kana caalaa guddachuuf hin ta'a jedhee waan ta'e yaadu tokko qabxii guddaan jireenya isaanii Kiristoos keessatti yeroo hundumaa haareffachaa akka isaan deeman hin barbaada. Namooti kun hin tajaajilla jedhanii erga ba'anii waaqayyoof dhaabanna jedhanii erga ba'anii namoota baay'ee ganda keessatti namoota baay'eetu tuun beekamiin kallattii jireenyaa gadhiisee lafa jiranitti iddoo dhaabatanitti hafanii isa kana immoo maaliif jedhee akka kootti gaafa yaade tarii ergaa isaanii fuudhanii waaqayyoo harkaa fuudhanii immoo erga hojiitti hin jalqabanii irratti dhiyaatanii irra deebi'anii ammas waaqayyoo wajjin dubbachuu dadhabuurraan kan ka'e faarfannaan afaan Oromoo iddoo eegamerra waan ga'e natti hin fakkaatu. Isa kanaaf ergaan qabu akkuma sooftiweeriin kompiitaraayyuu yeroo baay'ee haareffamaa deemu isaanis jireenya isaanii sammuu isaanii hafuura isaanii Kiristoos wajjin haareffachaa akka isaan deeman hin barbaada. Galanni kan kee guute abba konarra olmaa gaggaarii qabda anarra jecha akkamiitiin yooman si leellise olmaa keenaaf ibsa galata afaan kooti aarsaa fooliinsa gaarii Dura kennan galasa kabajamii gooftaa galatoomii abbaa koo naatti dhiyaachuun kee naaf ta'e ulfina koo kabajamii gooftaa galatoomii abbaa koo naatti dhiyaachuun kee naaf ta'e ulfina koo hiriyaa gaafa rakkoo Firayero ofuma kanali dange sine ansina narge doguma heriya gafarako Firayero ofuma kanali dange sine
ansinaan argee dhuguma Galatoomi Yesuus sinan darbeskee Jeesisee na fidee harki kee riqichaa naaf ta'e Galatoomi Yesuus sinan darbeskee Jeesisee na fidee harki kee riqichaa naaf ta'e Nattin jijjiiramtu matoo yeroo hundumaa gaariidhaa yaadni kee kana roo yaadu sammuu kootiin oli safuu jaalala kee Nattin jijjiiramtu matoo yeroo hundumaa gaariidhaa yaadni kee kana roo yaadu sammuu kootiin oli safuu jaalala kee Jaalalli kee hundaan oliite lubbuu kee yoo hamma naaf kennitotte maala jaalalli kanarra caalu ani Yesuus koo eenyuun hin madaalu Jaalalli kee hundaan oliite lubbuu kee yoo hamma naaf kennitotte maala jaalalli kanarra caalu ani Yesuus koo eenyuun hin madaalu ani Yesuus koo eenyuun hin madaalu Ani Yesuus koo eenyuun hin madaalu Yesuus gooftaa koo hundi seenaa koo sinan bareedee dagadheera koo na yeelaasifne Ulfada bako na yeelaasifne Ulfada bako har'a borii natti yaadatama gocha keetiif garaan koraafama Jechaan ittiin sibsuun wallaalee fayyisaa koo kan keenarraa jaalee har'a borii natti yaadatama gocha keetiif garaan koraafama Jechaan ittiin sibsuun wallaalee fayyisaa koo kan keenarraa jaalee Olmaa waaqayyo koo kana gatiisa maal manbaaso gatiisa maal manbaaso gatiisa maal manbaaso gatiisa maal manbaaso gatiisa gocha waaqayyo koo kana gatiisa maal manbaaso gatiisa maal manbaaso Gatiisa maal manbaaso camnaanoo na wallaannate bannaanoo na barbaadate gatiisa maal manbaaso 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 Seetuna taasise damee sitti jiru Seebiraan abdufa anaan kan ijaru Laamuun dimimmistu aduun na barite Kadhaa gandannattu lubbuun koo hawwite
sababi jireenya naaf taate simbaa'eefne koo mul'ate sababi jireenya naaf taate simbaa'eefne sababi jireenya naaf taate simbaa'eefne koo mul'ate Anisa malena garremi abba guddisa kanafani makasa maka hunda chalchisa hajedhu namni wanta beeku sadubbatu injiru manafi Yesuusin kan kitta nabate natti dadhabeetu na guddise nafta'eem kanafa Yesuusin hunda chalchise hajedhu namni wanta beeku sadubbatu injiru manafi Yesuusin kan kitta hajedhu namni wanta beeku sadubbatu injiru anafi Yesuusin kan fakkaatu injiru anafi Yesuusin kan kitta anisa malena garremi abba guddisa kanafani makasa maka hunda chalchisa akka abbaati shoon jedhee biraan qabamu akka haadhaati shoon jedhee ittiin fakkeeffamu akka haadhaati shoon jedhee biraan qabamu akka abbaati shoon jedhee ittiin fakkeeffamu akka abbaati shoon jedhee